Tole, guddaa keenya galateeffannaa kunuunsa waan inni nu godheef karaa addaatiin galata addaanfamuu isaa dhiyeessaati. Sanbata gammachuu irra deebi'ee hunduma keessaniif haa ta'u jechaati. Akkuma kanaan dura sagantaa ganama godhannu ammallee itti fufna. Har'a ammoo dubbii ganama kanaa kan nu qoodan Paaster Ganamoon ta'u. Daqiiqaa haga 20 jirutti fudhannu keessatti dubbii Waaqayyoo waliin qoodanna. Amma immoo garasitti darbuu keenya dura kadhaa yeroo godhanneetiin jennu achiin booddee ammoo obboleessi keenya Amaan galata qabullee achumaan dhiyeessee faaruun nu jalqaba. Achiin booddee akkuma inni faaruu xumureen paastariin dubbii ganama kanaa nuuf qoodu akkasumaan dhumarra deebinee walitti deebina. Amma ammoo sagantaa keenya ganama kanaa saaquu keenya dura kadhaadhaan hundumti keenya yoo haluuf nu mijatetti fuula Waaqayyootti dhiyaanna. Kadhaadhaan fuula Waaqayyootti dhiyaanna. Guddaa si galateeffannaa, ololsi qabnaa, maqaa guddummaa kan keetiitiif ulfina addaanfamee dhiyeessina Waaqayyo abbaa keenya jaalala nu jaalatteef. Gara tokkummaa ilma keetii gara mootummaa ilma kan keetii isa jaalalaatti isa nu dabarsiteef ilmaan kee isa nu godhatteef miseensa mootummaa samii karaa ilma kee isa nu godhatteef dhugama guddaa si galateeffanna maqaa tokkocha ilma keessatti biyya lafaa jaalatteen galanni siif haa ta'u. Abbaan mallee fuula keetti yeroo dhufnu cubbuu keenyaaf dhiifama si gaafanna dhiiga ilma keessa lola ilaaliitii cubbuu keenya hundumatti nu dhiis araara keetiin gara keenya midhadhu hafuura kee qulqulluun nu guuti nu dibi fooliin ilma kee nurraa dha'u nu gargaari. Mamaan ganama kana yeroo dhugaa dubbii keetii baranneetiin jennu sammuu keenya ati nuuf bani dhugaan dubbii keetii akkuma barraa'etti akka hubannuuf nu gargaari. Faaruu faarfamuun, dubbii dubbatamuun, kadhata godhatamuun kallattii hundumaan lafarraa gara samiitti miseensa mootummaa maatii samii akka taanuuf ganama kanan eebba keetiin nu yaadadhu maqaa tokkocha ilma keessatti biyya lafaa jalatteen si kadhanna yaa Abbaa. Ameen. Tole, eebbifamaa gara faaruutti deemna. Obboleessi keenya faaruu qabu keessaa tokko nuuf dhiyeessa. Hunda keessanuu bakka jirtanitti baga Waaqayyo sin gargaare. Jiraattota keessa taanee maqaa isaa warra galateeffatu Waaqayyo nu godhe jedhaati. Kuwwanis dhageettan baga Waaqayyo sin gargaare. Sanbataatti baga seettan jedha. Harki durii bara Yaaqoobii rakkoo Yaaqoobii kanatti harki isaa irra deebi'ee masakkoo akka qabu faaruu agarsiisu Waaqayyo nu hawwachise. Harka kee isa bara durii hojjate bara keenya kanas Waaqayyo dafee utuu nu mul'ate isa bara durii hojjate bara keenya kanas Waaqayyo dafee nu mul'ate. Isa bara durii hojjate bara keenya kanas Waaqayyo dafee utuu nu mul'ate. Artuu maqaa kan kee beekaasaa bakka qabatuu dhabee sabni maaloo gooftaa harka nuu kaase hoolota tanteetiif awwaadhu. Eeliyaasi hojjama sakkitee warroota sobaasan booyate bara keenyallee yaadadhu raajonni sobdoota baay'ate. Eeliyaasi hojjama sakkitee warra sobdoota san booyate bara keenyallee abbaan yaadadhu. Raajonni sobdoota baay'ate.
Isa bara durii hojjate bara kenna kanas waaqayyo daddafee utuu nu mul'ate. Isa bara durii hojjate bara kenna duratti gooftaa koo daddafee nu mul'atu. Artuu arrabumaa tokkochaani waan dhugaa dubbatu fakkaata garuu keessi namaa waaqayyo hagamtu dhugaa kee jaalata. Akka gooftaa Yesuusi alangeen jaalalaa haa ka'u akka kennan ta'in gooftaa koo beeti kee nurratti haa ta'u. Akka gooftaa Yesuusi alangeen jaalalaa haa ka'u akka kennan ta'in waaqayyo beeti kee nurratti haa ta'u. Isa bara durii hojjate bara kenna kanas waaqayyo daddafee nurratti mul'ate. Isa bara darsoota hojjate bara kenna kanas waaqayyo daddafee osoo nu mul'ate. Abbaa wangeelli beetu muraa yeroo gayuu ga'ee kanatti maaloo mana keenya yaadadhu dadhabneerra walii galatti hunduu ulfinna kee akka ta'e afaanuma qofaa wal sobaa maaloo gooftaa yeroo kanatti harki kee eenyuma harkaa qaba hunduu afaanuma qofaatti gooftaa inni bee wal sossobaa. Yeroo kanatti waaqayyo harki kee eenyuma harkaa qaba. Isa bara durii hojjate bara kenna kanatti nurratti daddafee utuu mul'ate. Isa bara durii hojjate bara kenna kanatti waaqayyo daddafee nuuf haa mul'atu. Isa dhumaa irratti jette hafuura kan kondaa irratti isiniif dhangalaasa jette. Beeksummaa maaloo yaadatu qalbiin namaa hedduu gooftaa koo godhee sirraa beebadde. Beeksummaa namaa yaadatu qalbiin nama baay'ee waaqa koo godhee sirraa beebadde. Isa bara durii hojjate bara kenna kanas waaqayyo daddafee osoo nu mul'ate. Bara kenna kanas waaqayyo daddafee osoo nu mul'ate. Ameen. Waaqayyo isaa eebbisu. Ameen. Waaqayyo isin eebbisu. Eebbifamaa. Amma gara ergaa ganama kanaatti darbineetiin jennaa Paaster Ganamoof hafuura waaqayyootiif iddoo gadhiifna. Sagalee dhumaan dabarsaa. Dursee warroota sagantaa kana hordofaa jirtan hundumaanuu waaqayyo iddoo dhufaa jirtanitti nagaa fi araara ofii isiniif haa baay'isu jedhaati. Ofii kiyyaafis kanuma hawwaa. Yoo inni nu waliin ta'e malee, yoo inni dhiifamsa nuu godhe malee, yoo inni nutti araarame malee afoo isaa dhiyaachuu hin dandeenyu. Carraan nuti arganne karaa ilma isaa karaa gooftaa Yesuus Kiristoos isa bira dhaabachuudha. Isa dura dhaabachuudha. Isa waliin jiraachuudha. Carraa kana kan nuu kenne waaqayyo haa ulfaatu. Anillee
yeroo sagantaa kana seetiin jedhu hordofti keessanuu garaa keessan keessatti yaadaan kadhannaan na wajjin tura isiniin jedhaate obboloota faarfannaan nu eebbisan sagantaa kana qindeessuudhaan qajeelchuudhaan hirmaachuudhaan irratti argamtan hundumaa eebbifamaa jira. Mata dureen dubbii Waaqayyoo kan ganama kana milkaa'inna gama hundaa jedha. Milkaa'inna gama hundaa. Kutaa tokkoffaa jedhee kaa'eera. Kutaa kutaadhaan yoo Waaqayyoo jedhe kan isinii dhiyaatu ta'a. Ammaaf garuu kutaa jalqabaa qofa waliin ilaalla sababa yeroo jechuudha. Milkaa'inna gama hundaa. Ofiifis ta'e namoota kan biraatiifis wanti nuti hawwinu inni olaanaan milkaa'inna. Milkaa'inna sanuu milkaa'inna gama hundaa. Milkaa'inna jechuun rakkoo malee jiraachuu miti. Gidiraa malee jiraachuu miti. Dhiphinna malee jiraachuu miti. Bu'ii baay'een hin jiru jechuu miti. Gidiraan jiru, rakkoon jiru, dhiphinni jiru yookaan nu mudatu hundinuu kortoo milkaa'innaati. Gara milkaa'innaatti kan nu geessu. Hawwiin nuti jireenya keenya keessatti walii hawwuu qabnu. Akkuma Yohaannis dubbate ergaa Yohaannis 1:2 irratti akkana jedha. Yaa michuu koo akkuma karaa hundaan sitti tole. Karaa hundaan akka sitti tolu. Akkuma karaa lubbuu sitti tole. Karaa hundaan akka sitti tolu. Akka ati fayyaa taatus nan kadhadhaa jedha. Asirratti jechuma kana adda baasnee haa ilaallu. Obboloota biyya lafaa jiran hundumaa michoota godhachuu qabna. Diinaa nutti ta'uu hin qabani. Akka diinaatittis akka nyaaphaatittis isaan laaluu hin qabnu. Kan amananis ta'e kan hin amanne. Nuuf maaliidha michoota? Akkuma Waaqayyo isaan jaalate nutis isaan jaalachuu qabna. Keessattuu warroota karaa lubbuu isaanitti tole, karaa hafuuraa jechuudha. Isaanitti tole, karaan hafuuraa isaaniif milkaa'e. Rakkinni garaagaraa isaan mudatuu danda'a. Jireenya hawaasummaatiin dhiibamuu danda'u, jibbamuu danda'u, dhiphachuu danda'u, ari'atamuu danda'u, du'uus danda'u. Karaa hundaanuu akkasitti tolu jedhee Yohaannis yeroo kadhatuu fi kunniin sirra hin gahin jechuu isaa osoo hin taane isunnumtu sunuu sitti haa tolu. Baguma ta'e jedhi. Karaa Waaqayyoo irratti oduu jirtu kuyyoo sirra ga'e inni sunuu sitti toluu qaba. Ammallee karaa fayyaatiinis akkasitti tolu siif kadhadhaa jedha. Akka fayyaa taatus siif kadhadha. Fayyaa ta'ummaan kunuu mataan isaa fayyaa qaamaa, fayyaa hafuuraa, fayyaa jireenya hawaasummaa gama hundaanuu fayyaa ta'uun wanta dhala namaatiif baay'ee barbaachisuudha. Aniif isinillee inni tokko isa kaaniif walii kadhatuu waan qabu keessaa tokko lubbutti nutti tollaan gama biraattiinis akka nutti tolu fayyaadhaas akka argannu walii kadhachuu qabna. Akkuma kanaan dura godhaa jirru inni sun cimee kan itti fufuu qabudha. Yeroo kana goonu ammoo nama hundumaa bifaan, saalaan, sadarkaa qabeenyaatiin, aangoodhaan, hiriyyummaadhaan osoo gargar hin baasin daangaa tokko malee walii kadhachuu, walii hawwuun wanta nurraa eeggamudha. Nutis isuma kana akkuma Yohaannis godhe raawwachuu qabnaa jechuudha. Milkaa'inna keessatti dubbii ijoo Yesuus nu gorsetu jira. Milkaa'inna gama hundaa argachuudha yoo barbaadde, bira ga'uu yoo barbaadde, fedhiin kan keessa kana yoo ta'e, gorsa cimaa eenyullee utuu nu gorsee akka isaa kana nutti himuu hin dandeenye tokko nuuf himeera Yesuus. Yeroo baay'een dubbisna eertuu kana akkamitti akka hubannu
garuu hubannaan keenya garagara ta'uu danda'a. Maal jedhe wangeela Maatewos boqonnaa 6 lakkoofsa 33 irratti duraan dursaati yaada keessan mootummaa Waaqayyoof qajeelummaa isaa barbaadutti hidhaa. Duraan dursaati maal dursaati maal dursina isaa walaa gaafannu. Nyaata dursaati, dhugaatii dursaati, aangoo dursaati, hojii dursaati, gaa'ela dursaati, ijoollee dursaati, haadha warraa dursaati, abbaa warraa dursaati, qonna keessan dursaati, daldala keessan dursaati. Hojiidhuma wangeelaa hojjannu iyyuu yeroo hojjannu maaliif hojjetaarra jennee yaadu. Garaadhaaf osoo hin taane, aangoodhaaf osoo hin taane, barbaacha mootummaa Waaqayyootiif qajeeluma isaa qofaaf yoo ta'e dursanii kana barbaadu ta'uu isaa agarsiisa. Kana malees kan barbaachisu hundumtuu immoo isiniif hin kennamaa jedha. Kan barbaachisu hundumtuu yoo jedhu Waaqayyo madda waan nu barbaachisu hundaati. Inni kun isiniif kennama. Isa kana ittiin dhiphatina dursan kenninaafi kan isin dursa kennuu qabdaniif mootummaa Waaqayyootiif qajeelummaa isaa ta'uu qaba jedhee Kiristoos Yesuus ilmi Waaqa jiraataa nu gorsa. Inni gorsaa dinqiidha. Gorsaan isa caalu tokko illee hin jiru. Waan inni nu gorse kana fudhanne taanaan rakkooleen nu mudatu jechuudha hin taane inni nu mudatu sunu nutti tole mootummaa Waaqayyootiif qajeeluma isaa bira gahuudhaaf harka qabachuudhaaf keessa jiraachuudhaaf kan keenya godhachuudhaaf itti adeemuu qabna. Inni kun waan lammataati. Ijoon maaliidha? Mootummaa Waaqayyooti. Hangafni maaliidha? Mootummaa Waaqayyooti qajeeluma isaati. Kana dursinaan inni kun isiniif kennama jedhameera. Isiniif kennama jedhee Yesuus dubbannaan dubbiin isaa dhugaadha. Kana dursaa jechi jennaan dubbiin isaa dhugaadha. Kan inni jedhe kana fudhannee dursine kan isiniif kennama jedhe san amannee itti adeemuu qabna. Kanaaf yeroo tokko beektu namoonni namoota karaa Waaqayyoo irra adeemna jedhan yookaan adeemaa jiran dhibeen yeroo mudatu, nagaan isaanii yeroo boora'u, murtii haqaa dhabanii yeroo rakkatan, namoota biratti yeroo jibbaman, dhala dhabuudhaanis yeroo dhiphatan, hojii dhabdummaan yeroo isaan mudatu, namootaan yeroo ganaman, qabeenya dhabanii, isuma qabaniyyuu yeroo saamaman, yeroo argane ebalu kunoo akkanaa miti, ebalu fa akkanaa miti, kunoo karaa Waaqayyoo irra deemaa irra jedhanii, qajeelummaa isaa barbaadaa irra jedhanii, hin faarfatu, hin lallabu, hin kadhatu, mana sagadaas hin dhaqu, waan isaan irraa eegamus hin godhu garuu kunoo maaltu isaanii dabalamee jedhanii yaaduu danda'u. Sababiin isaa maalidha? Milkaa'ina jedhanii kan yaadan dhiphina malee, gadadoo malee, rakkina malee, dhiibamuu malee, jibbamuu malee, ari'atamuu malee, ajjeefamuu malee, saamamuu malee jiraachuudha jedhanii waan yaadame. Kuni dhoksaa dubbii Waaqayyoo hubachuu dhabuu irraan kan madduudha. Meetti yaada rakkina nama mudatu walitti yoo walitti qabnee walitti hidhnee ilaalle milkaa'ina jechuudha. Yesuus Kiristoos ilma Waaqa jiraataa caalaa kan rakkate hin jiru, kan dhiphate hin jiru, isa caalaa kan ari'atame hin jiru. Sanuu sababa malee isarra ka'anii hojii gadhe, hojii jibbisiisaa, hojii ceeggaasisaa gocha dhala namaa irraan eeggamne seexanni abbaan dharaa isaan irra bulee garjabinaan fannoo isfatti amma isa fannisuu fi buusee isa awwaalutti
amma du'utti isa geesseera. Yesuus Waaqayyoof waan hin abboomamneef kun irra ga'e. Yesuus qajeelummaa waan hin qabneef kun isarra ga'e. Yeroo tokko tokko kun wanti narra ga'eef cubbuu kiyyaaf jennee yaadna. Kun wanti isarra ga'eef cubbuu isaatiif, kun wanti isheerra ga'eef cubbuu isheetiif, wanti kun isaan irra ga'eef cubbuu isaaniitiif jennee waa baay'ee yaaduu dandeenya. Inni jechuun Yesuus Kiristoos maal jedhe mataan isaa? Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 38 irratti fedha ofii kooti raawwachuudhaaf miti. Fedha isaan ergee raawwachuudhaaf Waaqa irraa gadi bu'e malee jedhe. Amma fedha nuti jiraataara Yesuus asirratti. Fedha Abbaa, fedha Waaqayyoo, fedha isa ergee raawwachuudhaaf dhufe akka ta'e beeka. Kanaaf Wangeela Maariqoos boqonnaa 14 lakkoofsa 36 irratti illee abbatti yoo gara abbaa yoo kadhatu akkana jedhe. Yaa abbaa koo wanti hundinuu siif hin danda'ama jedhe. Yeroo dhiphinnaa keessatti beekaa kana kan jedhu. Yeroo rakkoo keessatti, yeroo fannoodhaaf qophaa'aa jiru keessatti kadhata godhate irratti maal jedhe? Yaa abbaa koo wanti hundumtuu siif hin danda'ama. Xoofoo dhiphinnaa kana anarraa fuudhi. Garuu jedhetti fuufee. Wanta ati jaallatte haa ta'u malee waan an jedhu miti jedhe. Ammas fedha eenyuutiif jiraataara? Maal barbaadaara? Kaayyoo abbaa isaa, fedha abbaa isaa, karoora abbaa isaa, galma abbaa isaa galmaan ga'uudhaaf yookaan ammoo raawwachuudhaaf yeroo inni dhufee jechuu isaa dubbatu. Lubbuudhumallee yoo kan nama gaafatu taate fedha eenyu hordofuu qabna? Fedha abbaa isa nu ergate, fedha Waaqayyoo. Yeroon kun yeroo isaaf yeroo maaliiti? Yeroo dhiphinnaati. Yeroo rakkinaati. Garuu yeroo rakkinaaf dhiphinnaa lubbuu isaa gaafatu kana keessatti, jireenya isaa gaafatu keessatti fedha abbaa isaa raawwachuuf murtoo inni murteeffate argina. Anaaf isinirraallee kan eeggamu kanuma. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 irratti yoo ilaaltani dubbii kana erga dubbateen booddee Yesuus gara Waaqaatti ol ilaalee, yaa abbaa yeerichi ga'eera. Ilmi kee ulfina akka siif kennuufi ilma kee gara ulfinnatti ol fudhadhu jedhe. Argitanii? Maal haa ta'uuf? Ulfina akka siif kennuufi. Yesuus kan jiraataa ture ulfina isaatiif. Ammaa achillee ulfina isaatiif akka itti fufee jiraatu dubbata. An lafarratti ulfina siif kenneera. Waaqa irratti qofaa miti. Osoo foon uffatiin duraa qofaa miti. Erga foon uffateellee lafa kanarra yeroo jiraateellee ulfina siif kenneera. Hojii akka an hojjedhuuf anatti kennite anaaf laattees raawwadheera. Waaqayyo ulfina kennuu jechuun hojii inni nutti kenne maal godhuudha? Raawwachuudha. Jalqabuu qofaa miti. Hojjechuu qofaa miti. Raawwachuutu nurraa eeggama. Amma raawwannutti itti fufuu akka qabnu jireenya Yesuus Kiristoos irraa argachuu dandeenya. Inni ammaas akkamitti ilaallama abbaa bira? Inni waa'ee ofii akkana yoo jedhu Waaqayyo waa'ee ilma isaa fedha isaatiif jiraatu ulfina isaaf kennuu kana akkamitti ol qabe? Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 6 irratti ergamoonni Waaqayyo hundinuu isaaf haa sagadan jedhe. Inni ergamoonni Waaqayyo hundumtuu sagadaniif dhufe lafarratti dhiphate, lafarratti rakkate, lafarratti fedha Waaqayyootiif jiraate, lafarratti ulfina isaaf kenne. Ammallee yeroo ol deemuus ulfina isaa kennuuf yeroo jedhu aniif isin cubbamoonni inni araara isaatiif, jaalala isaatiin, dhiifansa isaatiin fayyise hammam kana caalaa fedha isaatiif jiraachuu qabna. Mootummaa isaa barbaaduu qabna. Qajeeluma isaa barbaaduu qabna. Lakkoofsa 8 irratti Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irratti illee akkana jedha. Waa'ee Yesuus
ati qajeelina jaallatte qajeelummaa waaqayyo barbaada jecha jedhuun irraanfatinaa asirratti. Yesuusis maal ta'e ati qajeelummaa jaalatte jal'inna jibbite eenyunni Yesuus. Maal jaalate qajeelina. Maal jibbe jal'ina. Kanaaf waaqayyoon keeyya. Waaqayyichatu si dibe. Dibata gammachuu kanaanis warra si wajjin jiran irra si caalchisee jedha. Amma rakkina keessa darbe keessatti maal ta'aa deemaa Yesuus? Ol jedhaa deemaa malee gadi jedhaa deemaa hin jiru. Yeroo rakkinni baay'atu, yeroo dhiphinni nu baay'atu, yeroo gidiraan nu baay'atu, yeroo gama hundaanuu marfamne garamitti baana, garamitti ceena jennus fedhiin kee haa ta'u jennee akkuma Yesuus yoo adeemne akkuma inni ol jedhe isa wajjin ol jenna nutis jechuudha. Isa keessaan lakkoofsa 10 irrattis Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 10 irrattis maal jedhe? Gooftaa jedhe. Gooftaa. Ati haftee jiraatta. Dubbii ijoo keessaa isinii fuudha. Ati maal taatee jiraatta? Ati haftee jiraatta. Garuu wantoonni inni hojjete hin darbu. Inni itti fuufa. Ati garuu hin geddaramtu. Waan goone jedhe achi keessatti maal jedhe? Ibroota boqonnaa 1 lakkoofsa 12 irratti ati garuu hin geddaramtu. Waggoonni keetis dhuman qabu jedhe. Kanaaf inni bara baraan osoo jiraataa ta'ee jiru qajeelina jaalate jal'ina jibbe dur irraa qabee kan ture har'aas kan jiru bara baraanis kan jiraatu geeddaramuun isa bira kan hin jirre wanni tokkollee osoo isaan hanqatin fedha abbaa isaatiif jiraataa ture. 13 irratti illee maal jedhe? Diinota kee ejjata miila kee ammasiif godhutti gara mirga koo taa'i jedheen Waaqayyo isaa. Ol isa qabe jechuudha. Kanaaf sanatti hin dhaabsifne nutis akka maal ta'u isaa beennu godhe. Isuma akkana rakkatu kan, isuma akkana dhiphatu kan, isaa fedha isaa raawwachuu dhufe kana Waaqayyo abbaan Wangeela Maarqos boqonnaa 9 lakkoofsa 7 irratti kun ilma koo isa an jaaladhu jedha. Ilma koo isa an jaaladhu. Isuma jaalatu kana fayyina kennaaf jecha gara biyya lafaatti yeroo ergu yeroo isa waliin tures isa gammachiisaa ture. Innillee isatti gammadaa ture. Erga biyya lafaa dhufeessi amalli isaa hin geeddaramne. Rakkina keessattis hin geeddaramne, hin jijjiiramne. Abdiin kunne waan itti fuufeef amaluma durii san qabaachaa waan jiraateef kuni ilma koo isa an jaaladhu. Nuun maal jedhe? Isaaf dhagaa jedhe. Ammallee Wangeela Maatewos boqonnaa 17 lakkoofsa 5 irrattis kun ilma koo isa an jaaladhu. Gammachuun koos isatti hin raawwatama jedhe. Waaqayyo namoota akkanaan waa taasisu. Nu jaalateera. Gammachuun isaallee nurratti raawwatamuu qaba. Yeroo inni gammachuu isaa nurra raawwatu yeroo akkamii? Waan nuti hojjennu, waan nuti yaadnu, waan nuti dubbannu yoo ilaalu nuti gammadaa laata? Akkuma Yesuusitti gammade. Gama hundaanuu. Milkaa'ina jechuun fedha eenyutiif jiraachuudha. Fedha Waaqayyootiif jiraachuudha. Akka kaayyoo karoora Waaqayyootti deddeebi'uudha. Yesuus jireenya kana keessatti maal jedhe? Boromtaas isaan Bitaaniyaa yommuu ga'an Yesuus hin beela'e. Beelaala aniifis nadha lafa kanarra yeroo jirru inni ilma Waaqa jiraata. Inni gooftaa, inni aangoo qabeessa, inni Waaqayyo jaalate, ilma Waaqayyo tokkocha inni ta'e. Maal ta'e? Inni maleekotni isaaf sagadani maal ta'e?
Beelay. Wangeela Maarqos boqonnaa 11 lakkoofsa 12 irratti beelay. Wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 28 ammoo dheebote. Argitaniin Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 25 irratti ammoo sababiidhuma malee jibbame. Sababiidhuma malee jibbame. Kanaan wal qabate ammallee jibbamuu isaa sababii malee akkasumaan jibbamuu isaa faarsaa Daawit 35:7 irratti illee yoo ilaaltaniif hin jettan sababii malee yookaan akkasumaan jibbamuu Yesuus argitan. Beela'uun isaa, dheebochuun isaa, dhiibamuun isaa ammallee Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 6 irratti illee waan dadhabeef jedha. Yesuus karaa adeemaa oolee waan dadhabeef. Maal ta'ee dadhabe? Wangeela hujuuf lafarra deemaa ture. Lubbuu takkatti wangeela dhaqqabsiisuuf deemaa ture. Yeroo kana keessa dadhabbiin jira? Jira. Yesuus maal ta'eera? Dadhabeera. Waan dadhabeef jedha. Nu ta'eera waan ta'eef, foon keenya uffateera waan ta'eef, guutummaatti nu fakkaateera waan ta'eef, hojii wangeelaa hojjetu keessatti illee beela'uun, dheebochuun, dadhabuun, milkaa'ina dhabuu miti. Gara milkaa'inatti kortoo ittiin tankaarfataa deemnudha. Yeroo wangeela Luqaas 22:44 ilaaltanis muddama isaa keessattis utuma cimsee kadhatee dhaqii dafqi isaa maal ta'e jedha. Akka coccopha dhiigaa lafatti gadi roobaa ture. Maal oduu hojjetu kun isarra gahe? Waan maal ta'eef kun isarra gahe? Wangeela oduu hojjetu qajeellinna jaallatee jal'inna osoo jibbu nama hundaafuu isa kaaniif beela'ee jennaan nyaachisaa, dheebotee jennaan obaasaa, gaddee jennaan jajjabeessaa, dhibamee jennaan fayyisaa, du'aa isaanii kaasaa, adeemsisaa isaanii kennaa. Waan tokkoon oduu isaan hin miine rakkina kana isa fudhatee badii cubbuu kennaa ofirra kaa'atee akkuma abbaan isarra kaa'essan tole jedhee fedha abbaa san fudhatee hadha rakkinni kun hundumtuu isarra gahe. San callaa miti. Yeroo namni jal'inna hojjetu, yeroo namni gara isaa deebi'uu didu, yeroo namni isaan gargar ba'uuf tattaafatutti waan isa mudataa ture keessaa waa'ee jireenya Yerusaalem Wangeela Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 41 irraa qabdanii yoo ilaaltani osoo adeemu gara Yerusaalem dhiyaate waan inni isiif yaade, waan inni isiif karoorse, waan inni isiif hojjete beekuu dhabuudhaan, diduudhaan waan isin itti fuufteef maal ta'e jedha? Hin boo'e. Adhallee Yesuus Kiristoos yeroo nuti karaa gadhiisnee adeemnu, yeroo nuti fedha Waaqayyo raawwachuu dhiifnu, yeroo nuti isaaf abboomamuu dinnu, isarratti badoobnu, nutti gadda, nutti hin gammadu. Garaan isaa har'aas hin boo'a. Madaan isaa har'aas nu fayyisuuf qophaa'aa ta'e osoo jiru nuti hadhaas fedha isaa raawwachuu dhabuun kenna isa gaddisiisa. Beela'uun isaa, dheebochuun isaa, dadhabuun isaa, boo'uun isaa hundumtu eenyuuf? Anaaf isiniif. Lafa kanarratti inni maal ta'e? Nuyi isa ilaaluudhaan isan jaalanne. Wangeela Isaayyaas, raajii Isaayyaas jechuun gadhiifama. Raajii Isaayyaas boqonnaa 53 yoo ilaaltaniif hin jettan, nu isa maal hin goone jedha. Nu isa ilaallee hin jaalanne jedha. Nu hin mararfanne, nu hin mararre. Waa'een inni keessa darbe kun nu maal hin goone? Nu hin mararre. Har'umaayyuu yeroo ergaan kun darbu wanni inni nuuf godhe kun hiikkaa nu keessatti ka argatu waan inni nuuf godhe kana yoo beeknee hubannee amannee gochi isaa nu marareetiin jedhe hiikkaa qaba jireenya keenyatti. Namoonni isa tuffatanii jedha. Yeroo tokko tokkoon xooxeffannaa yoo nu tuffatan, yoo nu jibban, yoo nurraa fuula ofii garagalfatan. Yesuus maaltu mudataa ture asirratti? Raajii Isaayyaas boqonnaa 3 yoo ilaaltani namoonni isa tuffatanii isarraa hin gorani. Inni nama dhiphinaa fi muddamni
itti baay'ate ture. Inni akka nama tuffatanii achi ilaalanii bira darbaniin ta'e nuyis homattiyyuu isa hin lakkoofne jedha. Nama kabiraatu akkas isaan godhe jechuu oduu hin taane nama san keessa nutis jirra. Haadhallee waan isa gaddisiisu waan isa fedha isaan guunne yeroo hojjannu yeroo yaannu yeroo dubbannu wama isaaniin durii sun hojjetan san hojjataa jirra. Inni waan nu godhe beenna nuyi garuu maal taane akka waan Waaqayyo dha'icha isatti fidee akka waan inni isa rukutetti gad isa deddeebisetti hin lakkoofne jedha Isaayyaas. Inni garuu balleessaa keenyaaf maal ta'e nu waraanname sababii akka keenyaatiifis reebame hin caccabsame nuyi nagaa akka argannuufi inni adabame madaa'uu isaatiinis fayyinni nuuf hin argame jedha. Kanaaf kaayyoon Yesuus lafa kanarra dhufeef maalidha? Fayyina ilmaan namootaatiif. Fayyina ilmaan namootaa kan argamsiisuudhaaf gatiin inni kaffale gatii lubbuuti, gatii dhiigaadha. Wantoonni isarra gahe kun hundumtu nama hojii wangeelaa hojjetu, nama dhugaa Waaqayyootu jiraatu, nama fedha Waaqayyoo hordofu hundumaa wanta mudatudha. Gara hoolichi deeme hundumaa namni deemu wanti Yesuusa mudate kun mudataatuma deema. Kanaaf aniif isin yeroo milkaa'inaa qabaachuudhaaf milkaa'inni nuti argannu inni olaanaan dursa lubbuu keenya oolchuudha. Lammaffaa lubbuu maatii keenyaa oolchuudha. Sadaffaa lubbuu dhala namaa kan biraas badiisa bara baraa jalaa oolchuudha. Akkamiin wangeela inni nu kenne kana namootatti dabarsuudhaan maaliidhaan jireenya keenya isaaniif kennuudhaan akka isaan fayyaniif hojjechuudhaan milkaa'ina argan. Yoo mootummaa Waaqayyoo barbaanne yoo qajeelina isaa barbaanne wanti nuti barbaannu kun waan hundumtuu hin ta'a. Yesuus beela'eera garuu waan nyaatu dhabne. Dheeboteera garuu waan dhugu dhabne. Rakkisaniiran rakkina san hundumaa keessa darbeera. Dhumarra gammachuu ofii argeera. Gammachuun isaa maalidha? Fayyina ilmaan namootaati. Kanaaf yaa obboloota ganamadhaa warroota ganama keessa jiraniif yookaan ammoo galgala warra galgala keessa jiraniif wanti ani isiniif dhaamuu barbaadu jireenya namaa keessatti milkaa'inni olaanaan milkaa'inni gama hundaan argamuu akka danda'u waan tokko qofa godhuudhaan innis mootummaa Waaqayyoo fi qajeelummaa isaa barbaaduudhaan akkuma fayyaa hafuuratti nuuf milkaa'e akkuma fayyaa qaamaatti akka qaamaanillee nu fayyaa argannu akka gama hundaanuu milkoofnu yoo kan barbaannu taate nullee yoo walii kadhannu nama hundaa gara qajeelchuu qabna. Gara mootummaa Waaqayyoo barbaadutti gara qajeelina isaa barbaadutti qajeelchuu qabna. Kana dursa garuu ofiitti qajeellee barbaannee fudhannee ittiin jiraannee namoota kabiraallee akkasuma akka godhaniif jajjabeessuu qabna. Kutaa jalqabaa isa milkaa'ina gama hundaa jedhu kanumaan xumuraa aga kutaa lammataatiin walitti deebinu ayyaanni Waaqayyoo nuuf haa baay'atu nagaatti nu turaa isiniin jedha eebbifamaa. Ameen. Ameen. Galanni Waaqaa ga'u Waaqayyo karaa addaa isaa eebbisu kallattii hundumaanuu nu gargaaree ergaa akkas bifa ajaa'ibaan namni guutummaan namaa fayyaa ta'uu qaba. Guutummaan milkaa'insa kallattii hundaa ta'uu qaba. Namni tokko milkaa'insa qabeenya irratti xiyyeeffatu, tokko tokko milkaa'ina fayyaa irratti xiyyeeffatu, tokko tokko gammachuu garaagaraatiin milkaa'uudhaaf xiyyeeffannaa godhan. Nus ilma Waaqayyoo qabaanne taanaan kallattii hundumaan milkoofneerra. Sababni isaa kallattii inni keessa darbe nuuf karaa kenna waan ta'eef jechuudha. Akkuma faaroo obboleessi koo farsi tokkotu jira. Qorumsi kiristaanaaf karaa jireenyaati. Karaa jireenyaati. Qorumsaan eenyummaan nama proved ta'a kan inni deemu jechuudha. Kanaaf Kiristoos yoo laalle wanti tokkotti nu dhagamu hin jiru. Rakkinni guyyaadhaan kun wanti nu dhagamu hin jiru. Arraba yoo ta'e akka isaa arrabsame hin jiru. Tuffatamoo ta'e akka isaa tuffatame hin jiru. Rakkinni keessa hundumaa keessattuu akka isaa ta'e hin jiru jechuudha. Kanaaf nu gaafa rakkinni nurra ga'u gammadaa akkasumas isa waan hundumaa inumaayyuu macaafni qulqulluun maal jedha Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 2-3 irratti isa amantii keenya jalqabee fiixaan ba'e Kiristoos irraa ija keessa mukkifatan jedhee ka'eeti lakkoofsa 3 irratti ittiin mormuu cubbamoota isa obsaan danda'e jedha. Isa san yaadatti qabadhaa jedha waa hundumaafuu. Ittiin mormuu cubbamoota.
Tarii yeroo oduu dubbise baay'ee natti tola. Isima qofa dubbisee achumaani gara xumuraatti finna yaada paastariin nuuf kaasaniirani. Chimbooddee akkuma gaafa duraa tariitii yaada wajjin jira. Kadhata godhannee kan achiin booda isa fudhanna. Laalmee waan hin jedhu. Lakkoofsa 2 Yesuus amantii keenya jalqabee fiixaan baasu sanatti ija keessan hin buqqafatinaa. Inni gammachuu fuula isaa dura jiru sanaaf jedhee baay'ee gammachuun fuuldura isaa jiru fayyuu kiyyaaf keessan. Sanaaf jedhee fannoo irratti du'uu isaatiin yeelloo isarra ga'e uumattuu utuu lakkaa'in obsaan fannoo irratti du'uu hin danda'e jedha. Ergasii gara mirga Waaqayyoo taa'ee jedha. Obsaan waan hundumaa danda'e. Obsaan waan hundumaa. Sababni isaa gammachuu fuuldura isaa jiru irratti xiyyeeffate waan ta'eef. Fannoo irratti baadhate. Itti siqee maal jedhama nuuf kakaa'u ammoo. Isinis isin dadhabdanii yaadni keessan akka hin laafnetti. Isin dadhabdanii yaadni keessan akka maal hin taane akka hin laafnetti. Akka hin laafnetti ittiin mormuu cubbamoota isa obsaan danda'e sana yaadatti qabadhaa jedha. Ittiin mormuu cubbamoota isa obsaan danda'e. Yeroo tokko tokko cadhifnee waan mormii deebi'eefillee deebi'eefne oduu hin taane obsaan danda'uun illee jira jechuudha. Obsaan danda'uun illee jira. Uduu qoosaan meeqa irratti qabu. Ati nama taate akkamii Waaqayyo nuuf gootu akkuma dhagaatiin gaafataa. Maal godhee Kiristoos obsaan danda'e. Ittiin mormuu eenyu cubbamoota. Kanaaf nullee adda rakkina irra ga'uuf kaaptenii qabna jechuudha. Geggeessaa qajeelchaa qabna. Qajeelchaa adeemsa kennaa. Kawaa hundumaa irratti perfekti ta'e. Kawaa hundumaa irratti perfekti ta'e. Kanaaf isa laalaa gara fuulduraatti akka deemnuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Paaster karaa addaan mallee Waaqayyo sinaa eebbisu jechuu barbaada. Waaqayyo sinaa eebbisu. Amma kadhata godhannee kadhata gabaabaa obboleessi keenya Yohaannis oolmaa wajjiniin godhannee kana lallaba kana ofa cufnee gaaffii deebii ammallee asumarraa itti fufna yoo jiraateef. Galata addaa qabannee fuula kee irratti dhiyaanna abbaa keenyaa jaalala karaa tokkicha ilma kee Yesuus Kiristoosiin nu jaallatteef biyya lafaa wal'aansoon qorumsii fi karaa hundumaa rakkinni keetti dummate keessatti immoo ati karaa ergamoota keetii eegumsa nuuf gootee lubbuun jiraannee sa'aatii kana akka qabaannu isa gooteef maqaa tokkicha ilma kee Yesuus Kiristoosiin bara baraan galannii ulfinni guddaan siif haa ta'u. Uumaa keenyaa yeroo kana fuula keetti dhiyaannee waan baruu qabnu addumaan ilmi kee inni ati nuuf jettee gara biyya lafaa kanaatti isa ergite aarsaa isa goote wal'aansoo fi qorumsa irra geemdumaa gammachuu fuula isaa dura jiru fayyuu keenyaaf jecha obsaan akka baate karaa hundumaa qorumsi yoo isatti dhufe illee inni garuu milkaa'inaan akka xumure nu barsiifteetta. Nullee gama hundumaan milkaa'uudhaaf daandii ilmi kee irra deemuu qaburraa adeemuu akka qabnu waan nu hubachiifteef kanallee si galateeffanna maqaa ilma kee Yesuusiin bara baraan galannii ulfinni guddaan siif haa ta'u. Dubbiin kun nu keessatti qulqulluu keenya iddaaf hundee godhatee ija danuu akka godhatuuf akkuma ilmi kee biyya lafaa kana mo'ate nullee mo'achuu akka dandeenyuuf qorumsiif wal'aansoon danuudha. Biyya lafaa kana keessatti siif hojjenna. Jennee amma jirrutti akkuma ilmi kee qorame qoramuun keenya illee nafu garuu amala ilma keetii calaqqisiisuu akka dandeenyuuf amala ilma kee irraa akka mul'atuuf hafuura ilma keetiin nu guutuun nu dibuun nu jabeessuun jaalala kee haa ta'u. Yeroo keenyaaf irratti ulfaadhuutiin geggeessi maqaa tokkicha ilma kee Yesuusiif jedhi yaa abbaa keenyaa ameen. Ameen. Waaqayyo karaa addaa isaa eebbisu obboleessi koo tariitii waan adda laalla irratti illee haa ta'uti namni gaafii yaada qabu jiraate. Muutii taateetti amu. Ammoo. Amma nagama. Yaa walumaa galatti jireenyi kiristaanaa qormaata akka guutame ta'uu isaa addunyaa kiristaanaa jedhamu kana keessatti yaadni kun lamaa walii araaramuu didee sagaleen deddeebisaa armaanni. Tibbee sagaleen keenya bira hin jiru.
Muut godhee itti fufi. Okay. Adunyaa kiristaana jedhamee waamamu kana yaadni kun lamaan walii araaramuu didee amma wanni kiristoosni barbaadu lafarraa ijaan mul'achuu dhabame maal inni illee adunyaan tokko kiristoos nu xumureera nu rakkoo hin qabnu yaada jedhutu jira. Bakka rakkoo hin qabnu bakka fixanneerra rakkoo hin qabnu jedhaniiti madaallii fayyinsaa yoo madaalantu jira. Wangeela suuta jennee yoo ilaallu ammoo ammallee akka waan hin xumuramneetti wanti nama sodaachisu jira garee biraatiin illee ammoo akka waan xumuramee hin jirre wanni tattaafatee namni godhachuu yaalii godhu jira. Dubbiin dhugaa nu maal goona reeshi maal goona fayyinsa isaa kan nuufite nu maal goona amma eertuma tibbeessu dubbifte irratti akka jechirraa hin buqqifanne jecha jedhutu jira. Hin buqqifatanii jechirraa isa san hin buqqifatinaa jiru maal goona nu gareeni fixanneerra jedhu sun illee sodaachisaa ta'u nu mul'isa dubbiin waaqayyoo bakka biraatti yoo dubbinu fixannee bakka al takka kiristoos hin cuuphamneerraa fixannee mana samii galaa jira jedhee ka deemullee jira bakka gammadeetu. Wuchi yoo ilaalan suuta jedhanii cubbuu waan qabu fakkaatu akkasitti illee ilaaluun. Deebanii ammoo nu maal goona ree amma warri amma dubbii waaqayyoo kun ija keessa hin buqqifatinaa jiru kun maal goona? Minna wanni nama araarsu maali gara kana lamaa walii waan jedhutu kaa jidduu kanarratti qormaatamuu kiristaanaatiin wal qabatee waan jedhu yaada sarara otoo jedhan. Yeah, I think Pastor Yannis ni yaada. Har'a namoonni kallattii garaagaraatiin yaadu tokko fayyina irraa Kiristoos waa hundayyuu xumureera waan barbaachisuudha. Inni lammaffaan immoo nullee waa godhuu qabnaa yaan namoonni jedhanillee jiru. Tarii dubbiin kunniin madaala eeggachuu qaba. Kaayyoo isaa adda bahuu qaba. Fayyina kennaaf an ufii kiyyaa yaalee hojii gaariillee haa ta'u hojjedhee kana godhee fayyina kiyya wanti aan godhu hin jiru. Fayyinni aarsaa naa kafalame karaa ilma isaa karaa gooftaa Yesuus Kiristoos naa kennameen fayya jechuudha. Kun jecha justification, sanctification, and the glorification. We are justified only by faith. Bakka yakki kenna qajeelummaan kenna moofaa baarsaati jedha. Qajeelummaan kenna kan ulaa kaa'ame karaa ilma isaa karaa gooftaa Yesuus Kiristoos jechuudha. Amma namoonni qajeelummaan kun karaa gooftaa Kiristoos ilma isaa isaaniif lakkaa'ame ammoo akkamitti jiraachuu qabanidha. Wanti guddaan akkamitti jiraachuu qaban namoonni kunniin. Maal jedha Phaawulos? Ofii kooti lallabee isa keessa akka hin dhabamne foon koo lugaamatti godhee waaqayyo bita jedha. Kanaaf yeroo hundumaa lugaama jaalalaa keessa fakkeenyaaf jecha wayitu jira. Komanii namni hundinuu qabdu. Maatiyoos boqonnaa 11:28 irratti isin warri itti dhamaatanii dadhabdanii gara kootti koottaa warri ba'an isinitti ulfaate gara kootti koottaa jedha. Mee iddoo sanii waliin achirratti tariitii namoonni xiqqoo misunderstanding waan godhan fakkaata. Waan dogongora hubatame fakkaata yeroon kun. Macaafichi ka jedhaaru, macaafni ka jedhaaru Kiristoos waan hunda fixattanii deemaa jedhaan jiru. Mee laala waan jedhu. Yesuus itti dhufee isin warri itti dhamaatanii dadhabdanii ba'an kan isinitti ulfaatu hundinuu gara koo koottaa boqonnaa argattu. Boqonnaa isiniif kenna jedhee ka'eeti 29 irratti wanjoo koo fudhaatii baadhaadha ka jedhu. Amma namni wanjoo baadhaadha ka jedhu kana hin jaalatu. Anarraallee baradhaa jedha. Ammallee isarraa barachuu danda'an ofumaa deemuu barbaada akka barbaadan namni. Eeyyee dhufnee irra ba'aa keenya isarra kaanne jechuun achi keennee kaanee deebinee gara barbaadnee deemna miti. Achuma turuu qabna jechuudha. Achuma turuu qabna. Ija kan kee achirraan buqqifateen achuma turi ba'aa baadhan. Achuma turi. Yoo achi hin turre dubbiin fayyina Kiristoos jedhaaru faallaa wal jiraa deema jechuudha. Achuma turi jedhaaru. Achi turi keessattuu maal baadhan? Wanjoo baadhan. Anarraa baradhu. Wantoonni ati anarraa barattu ammoo inni kun maal inni? Anoo garraamiidhaa gad kaluuf deebisedha. Boqonnaa lubbuu keessanii in argattu jedha lama. Restiin boqonnaa lubbuu keessanii argattu ka jedhu ba'aa Kiristoosii wajjin qambara tokkocha keessa yoo seene. Yoo isarraa barre. Kanaaf ba'aan keessa keessatti ulfaate kottaa eeyyee dhugaadha. Ba'aa keenya dhufnee Kiristoosiin biratti lafa kaa'anneerra. Pereedi. Kanaaf isatu waan hunda nu gargaaree aarsaa kee hundumayyuu isatu kafale. Kanaaf fayyina keenya mirkanaa'e. Kanarraa gaafii hin qabnu. Garuu gaafa achi bira keenne akka barbaadnee deemna miti wanjoo keessa galla. Wanjoon sun wanjoo jaalalaati. Qajeelfama Kiristoosiiti. Narraa baradhaa. Anoo garraamiidhaa. Gad uf kan uf deebisedha. Garraamummaa gad uf deebisuun baay'ee murteessaa jechuudha. Garraamummaan gad uf deebisuun yaadota Kiristoosiin bira turuu kennan isarraa barruudha. Kiristoosiin bira turuu kennan waan irraa barruudha jechuudha. Wanjoo keessa seenuudhaan waan irraa barruudha. Yoo kanneen hin taane fayyineerra jechi jedhu suni achuma dhibnee deebina taanaan akkuma nama booyyeen bishaan dhiqattee kaatee deebitee dhuqqee baddii jedhan san.
Kanaaf dameen udaanatti jiru jangoodhaan hundinuu maal ta'a jedha Kiristoos iyyuu murama jedha. Kana jechuun wanjoo keessa turuu qabna jechuudha Kiristoos wajjin. Erga sabira dhufnee akka barbaanneen uffannu, akka barbaanneen nyaannu, akka barbaanneen dubbannu, bakka argine dhannu waan argine dhunnu. Sababni isaa wanjoo keessa jirra. Kiristoos wajjin achi keessa jira. Yeroo kana garraamummaa gad deebisuu isaarraa barraa jechuudha. Kana qajeelfamni malee dhattee Kiristoos irraa fayyeera akka barbaadee deemaa kan jedhu suni akkuma Isaayyaas boqonnaa 4 irratti dubartoonni 7 nyaata illee kennuma nyaannaa uffata illee kennuma uffannaa maqaan kee qofti nuunaa waamamu jedhanii kaan mee fakkeenyaaf iddoo san dhaqee isin dubbisa Isaayyaas boqonnaa 4 irratti yeroo sanatti dubartoonni 7 dhiira tokko qabatanii jira. Nuyi buddeena ofii qabnu nyaannaa buddeena illee kennuma nyaannaa kan keenya uffata ofii qabnu uffannaa uffata illee kennuma uffanna. Arrabsuun keenya akkaafutti maqaa keetiin akka waamamnu duwwaa nu godhi jedhanii. Maqaa kee qofaan maal taana? Waamamna. 7 kan jedhu hoolsamiidha yeroo baay'ee guutummaa mul'isuuf. Kanaaf namoonni addunyaarra jiran baay'een isaanii nyaata illee kennuma nyaanna, dhugaatii illee kennuma dhunna, uffata illee kennuma uffanna, qulqullummaan kan kennu barbaachisu, dubbii kan kee nyaachuu hin qabnu, waan godhannu kan keetii miti kan godhannu kennuma godhannaa garuu maqaan keenya qofti siinaa waamamu. Maqaan keenya qofti siinaa waamamu kan jedhamu jechuudha. Kanaaf dubbii akkasiitii miti Kiristoos kan inni keessa qabu. Koota ta'an keessan dhufaa na bira bafadhaa jedhee ka'ee asuma turaa jedha asuma turaa. Wanjoo keessa seenaa. Wanjoo qambara gara kaaniinatu jira gara kaanii seentaa narraa baradhaadha malee kun gadhiisitti jiraachuudha jechuudha barbaadeeti yaamu. Yaa ifa. Yaada ifa. Yaa. Paaster, wanti hin jira kana irratti. Sagaleen kiyya dhagamaara. Eeyyee. Waan ati dubbattetti walumaa galaati. Wanti namni gama hundaanuu gaafii ka'uu qabu yaada ka'uu qabu kaasee amaan illee dubbichi adda keessatti hubatamuu qaba jedhee ayyaadu Yesuusitti amanu jechuun waan inni yaadu waan inni dubbachuu waan inni hojjechuu amma isa duukaa bu'u jecha jedhu kana namni gaafa isatti amanteetiin jette isa duukaa bu'u wanti jedhu kun rakkina inni fudhattee beela inni beeloftee dhiibamuu inni dhiibamtee waan inni ta'e hundumaa wanti isa mudate wanti si jalaa hafu na jalaa hafu nu jalaa hafu hin jiru jechuudha. Kana beekaa hin jirru amma akkamitti danda'ama gaafii amma irratti xiyyeeffachuu barbaadu. Akkamitti danda'ama ka jedhu dogongorri eessa dhalata amanee fayyee amma kana anatu godha jechuun illee dogongora. Amanu jechuun anatu godha jennee amannee irra ofii anatu godha yoo jenne hin amanne. Phaawulos kadharra maal jedhu jireenya adda jiraadhu kana anaa miti kan jiraatu. Yesuus Kiristoos isa na keessa jiraatutu isa kana raawwataa jedha. Lallabnaan anaa miti isa. Lallabaaf dhugaa lallabnaan anaa miti isa. Jaalala dhugaa qabaannaan anaa miti isa. Waan hojjennu hundumaa anaa miti isa jedhu afaan qofaan hin taane dhugamaan inni nu keessatti jireenya qabu agarsiisa. Kanaaf anaa miti isa waan jedhu tajaajila malee ayyaana isaatitu nu dandeessisa. Isatu na keessaan hojjeta jireenya anadha jiraata arguunu jireenyummaa nu anaa miti isa nama jedhuufi warroota waa tattaafatanii jechuuf yaadaniif illee barnoota ta'a jedhee yaada kun anaa miti isa waan amma goonu kana mara ati na keessaan hojjedhu jaalalli kee na keessatti haa mul'atu yoo jenne ka jaalala san jiraataa eenyu inni Kiristoos. Hojii wayii narraan hojjedhu yoo jenne hojii san ka hojjetaa jiru jennee akkasitti qabachuutu nuuf ta'a. Kanaaf jireenya keenya keessatti amanne yoo achiin booda dhimma isaati jenne waan Yesuus nu keessaan hojjetu san iddoo dhoobu jechuudha.
waan Yesuus nu hojjete. Amma yoo kaleessa Kiristoos dhugaa dubbatee adhaan dhugaa san hin dubbanne kaleessa Kiristoos jaalala namootaatiif jiraatee anadha jaalala san yoo hin qabaanne kaleessa Yesuus wangeela lallabee wangeela sanadha yoo hin lallabne fayyina lubbuutiif kaleessa Kiristoos dhimmame yoo anadha hin dhimmamne adhallee Kiristoos nu keessa jira jechuun hin danda'amu. Kanaaf Kiristoos nu keessa jiraannaan nullee jiruu kiristaanummaa jiraanne warroota anatu jedhuufillee anaa miti jenne keessaa ba'uu qabna Kiristoos waan jedhu. Kun ammoo jireenya Kiristoos hojiin jiraate hojiin mul'ise waan ta'eef jaalala ofii ajaja abbaa itti kennisan nullee akkuma kana ajaja inni nu kenne hojii mul'isuun dirqama ta'a. Kiristoos hin amanna jedhaa ka'a jireenya isaa jiraachuudhaaf kana ala jiraachuun. Ameen. Akkuma amma asirra mul'atu kana yaadni paastoriin dubbatanii amantiitti qabamtanii jirtu yoo taatan isinumti of ilaalaa, of qoraa. Yesuus Kiristoos isin keessa akka jiru dhuguma hin beektuuree yoo akkas ta'uu dhabaate isin qorana isaaniitti kufuu keessanii jira. Kanaaf waan goonu hundumaafuu eenyutu nu keessa jira akka Kiristoos nu keessa jiru mirkaneeffachuu qabna yaada jedhuu fi yaada baay'ee bareedaadha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Yaadni biraa yoo jiraate. Tolaamu gaafii baay'ee bareedaa kaafteetiin jette. Kanaaf hundumti kenneyyuu dhugaa kanarratti gadi uf dhaabne kallattii hundumaan reedii ta'uu qabna jechuudha. Qophaa'ota ta'uu qabna. Kiristoos biyya lafaa keessa amma jirtanitti rakkina qabdu garuu jabaadhaa ammoo'eeraa isinillee maal gootu jedhe. Hin mootu jedhe. Garuu hin mootu kana keessatti waan wayii tana qofa yaadaan qabuu barbaada. Amma waan Kiristoos jedhe wayii tana yaadaan qabee bira darbaasumaan kanaan golamna. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 irratti mee ilaala. 16 maal jedhe Kiristoosin gara xumuraatti yeroo dhufu yeroon itti isin kophaatti na dhiiftanii gara mana keessanitti bittinnooftanii hin dhufaa. Ammayyuu immoo dhufeera. Angaruu kophaa koo miti abbaan ana wajjin jira jedhe. Abbaan ana wajjin jira jedhe. Itti aansee anatti qabamtanii yoo jiraattan anatti qabamtanii akka anatti qabamtanii nagaa akka qabattaniif ani kana hundumaa isiniif jaala. Biyya lafaatti rakkina qabdu garuu jabaadha ammoo'eera jedhe. Ammoo'eera maaf jedhe. Ila asirra gubbaarratti isin kophaatti na dhiiftanii abbaan koo garuu na wajjin jiraadha. Asirratti ammoo na qabadhaa jiraadha. Sababni isaa waadaan inni galeerutu jira. Waadaan inni galeeru maal ka jedhudha? Ana gadhuma baraatti guyyaa hundumaa isin wajjin maal godha? Isin wajjin jira. Wannan isaan abboome hundumaa eeguu isaan barsiisa. Kun waan immoo amma dhuma baraatti guyyaa hundumaa isin wajjin jira. Isa wajjin eenyutu ta'e? Abbaa wajjin. Abbatu isa wajjin ta'e. Sababni isaa addunyaa rakkinaa kanaan ala ka jiru eenyu inni? Abbaadha. Kiristoosoo addunyaa rakkinaa kana keessa jira. Isatu isa wajjin jiraata jechuudha. Eeshi amma ammoo nuti biyya lafaa kana keessa jira. Kiristoos keessa jira. Mirga abbaa jira. Nu wajjin amma akka ta'u eenyu inni? Kiristoos jechuudha. Kanaaf isa nu wajjin jirutu isa addunyaa wajjin jiru caala. Kanaaf isa humna naa kennu Kiristoosiin hundumaa gochuu nan danda'a. Ka jedhuun waan goonu goona maleenu amanneerraa amma kana booda humna kennaan achi keessa jiraannallee miti. Isarratti ufgatuudhaaf isa humna nuu kennuun garuu hundumaa gochuu nan dandeenye. Objektiivii nuu kenname garuu isarraa ija keessa maali godhina? Hin buqqifatina. Ka jedhudha. Yaada ijaarsa baay'ee bareedaadha. Eebbifamaa jechaa kanumaan gara walabbitti finna waaqayyo hunduma keessa nuu sinaa eebbisu sanbata eebbaa qabaadha hundumti keessa.